Viidiyoo keenya jala sagaleen maaliif bada kan jedhu gaaffii namoota baay'eeti. Guyyaa irraa kana namoota viidiyoo keessan jala sagaleen badu yookaas yuutuubii keessan irratti erga viidiyoo poostii gootanii daqiiqaa muraasa booda yookaas yeroo suma sagaleen yuutuubii keessan irraa haqamu yookaas badu furmaata isaa waan lamaaf sadii kan hin caalleen qabadhee isiniif dhufee. Egaa kallattii baay'eetiin sirrachuu danda'a yookaas rakkoowwan adda addaa mudachuu danda'a. Achi keessaa garuu har'a rakkoo sadiin isinitti himaa jechuudha. Karaa sadii isinitti himaa. Yeroo jalqabaaf chaanaalii keenyaaf haaraa warri taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Ergasii booda akkuma beekamu oliirra godhadhaa. Naardostuubiin maqaa namoota baay'eetti banamee kan jiru garuu achi keessaa kunoo chaanaalii isaa kanaadha jechuudha. Akkuma loogoo isaa argaa jirtan kana isa kana sabiskiraayib godhuudhaani barnoota asirratti lallaatamu irraa hubadhaan isiniin jedha. Kallattiidhaan gara barnoota keenya guyyaa irraa deemna jechuudha. Namoonni baay'een viidiyoo keessan erga poost gootanii booda sagaleen isin jalaa bada yookaas sagalee hin dhaga'amu. Kun rakkoo namoota baay'ee ta'ee jira waan ta'eef fakkeenyaaf kana sirreeffachuudhaaf karaa isa jalqabaan isinitti agarsiisa. Karaa jalqabaa pileestoor jettanii seentu. Pileestoorii keessan keessa erga seentanii booda bakka kanatti ni dhuftu. Erga dhuftanii booda bakka sarchii kanatti dhuftanii maal jettuu yuutuub istiidiyoo jettanii barreessitu. yuutuub istiidiyoo erga jettanii barreessitanii booda haala kanaan isiniif dhufa. Achi keessaa hin filattu. Amma fakkeenyaaf akka argaa jirtan kunoo abdeet jedhee jira jechuudha. Amma chaanaalii yookaas appilikeeshiniin kun qulqulluu yoo ta'e open jedha bakka kanatti. Amma garuu wanti keessaa hanqatu jira waan ta'eef maal jedhaa abdeet jedhee na gaafatee jira. Kanaaf maal gochuun qaba? Abdeet gochuun qaba jechuudha. Ammas gara dudduubaatti deebi'ee maalan jedhaa? yuutuub jedheen sarchi godha. Yuutuubii erga sarchi godhee booda haala kanaan naa fida. Innis maal ta'ee jira? Abdeetii na gaafatee jira jechuudha. Isa kanas abdeetii godhe keessa seenuun na barbaachisa jechuudha. Gaafan abdeet godhu waan achi keessaa dabalamu wantoonni tokko tokkos ni jiraatu waan ta'eef abdeet godheen isa keessa seenaa jechuudha. Persentiin muraasni isa kanaan sirrachuu danda'a. Persentii 100 keessaa persentii muraasni isa kanaan ni sirrata. Isa kana bira kan darbe immoo wantoonni adda addaa jiru waan ta'eef isan isinitti agarsiisaa jechuudha. Inni kun isa jalqabaati. Inni lammaffaan gara kiroomii keenyaa deemna. Gara kiroomii keenyaa deemnee isinitti agarsiisa jechuudha. Kiroom jettanii barreessitu. Erga kiroomii keessan barreessitanii booda haala kanaan keessa seentu. Erga seentanii booda asitti maal gootu? Tuqaa sadan jirtu kana tuttu. Erga tuqaa sadan kana tuttanii booda ammallee gara dhumaatti wal harkisuudhaan seetingii kan jettu gara dhumaarra jirti. Seetingii sana keessa tuttanii al tokkoof seentu jechuudha. Egaa seetingii kana keessa wantoota baay'eetu jiru. Seetingoota kana keessa wantoota sirreeffannu baay'eetu jiru. Achi keessaa ammallee gara dhumaatti ol oofne dhuma kanarratti saayit seetingii kan jettu jirti. Saayit seetingii kanarraa al tokkoof tunnee keessa seenna. Saayit seetingii kana keessa gaafa tunnu egaa bakka kanatti kun wantoota baay'eetu jira. Lookeeshin kan jedhu jira. An akka jirraa lookeeshinii kiyya ofirraa cufeen jira. Yoo keessa seentanii ilaaltan biloogdi jedhee jira lookeeshinii. Kaameraan jira. Kaameraallee yoo barbaadan ofii gochuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo onii gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf namoonni gaafa istiriimyaardii fa'aa fayyadamtan kun cufaa ta'ee jennaan kaameraan isiniin bahu kana beektu. Akkasuma maayikiraafoonii illee kun bakka kana jira waan ta'eef maayikiraafoonii. Garuu inni isinitti agarsiisuu barbaadu isaan sanaan alatti iyyuu gara dhumaa kanatti gadi isin fide wantoonni lami dirqama banamuu qaban. Wantoonni lami dirqama banamuu qaban tokko saawundi kan jettu kanaadha jechuudha. Saawundi kan jettu kun dirqama onii ta'uu qabdi. Fakkeenyaaf saawundiin kun cufaa ta'e jennaan sagaleen viidiyoo keessanii dhaga'amuu dhiisuudhaaf carraan qabu jechuudha. Sababiin isaa saawundiin banamuu qabaa jechuudha.
Gara dhumaa kanatti immoo erga gad dhuftanii booda background kan jettu kana kunoo asumatti akka argaa jirtan kun isheen kunillee banaa ta'uu qabdi jechuudha. Banaa ta'uu qabdi. Akka itti cufaa ta'ee jira yoo ta'e banaa gochuu qabdu jechuudha. Kana alaa wantoonni tokko tokko kan isin barbaachisan daawunloodii kan kanallee banaa godhachuu dandeessu jechuudha. Garuu wantoonni murteessoon lamaan tokko background isa jedhu kanaa fi lammaffaan immoo sound kan jedhu kana. Isaan kun lamaan wanii ta'anii jennaan viidiyoon keenya yookaas sagaleen muuziqaa keenya viidiyoo irraa bakkee ba'uu ni danda'u jechuudha. Isaan kana haala kanaatiin sirreeffachuu danda'uu qabdu. Inni kan biraan wantoonni as keessa gaaffii isiitti ta'an yoo jiraatan na gaafachuu dandeessu. Garuu waan tokko tokko wanti ofii isin jalaa ta'ee jiru akkasumatti ilaaltanii deebistanii irratti banachuu danda'uu qabdu jechuudha. Innaa barnoota nanarraaf qabadhee isiniif dhufe barnoota kanumaadha. Amma xumuraatti waan dhaggeeffataniif galatooma. Akka carraa ta'e kana sadanii yaaltanii isiniif deebi'uu yoo dide immoo karaa keessaa na quunnamuu dandeessu. Yaadota tokko tokko isiniif dabaluu hin danda'a jechuudha. Ammatti garuu karaawwan kana sadan viidiyoon sagaleen isaa ni bada waan ta'eef karaawwan kana yaalaan isiniin jedha. Subscribe warri hin godhne subscribe godhaa. Like, share, comment gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Barnoota biraan hanga walitti deebinutti turtii.